Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaadhaa nagaadhaa jirtuu hordoftoonni chaanalii YouTube kanaa bakka jirtanitti nagaan koo isin haa ga'u jecha. Chaanalii kana irratti wanta gaarii bohaarsoo bashannansiisoo fi teknooloojiidhaan wal qabatee barsiisutu dhiyaata. Chaanalii kana subscribe, like gochuun wanta nu gadhiifne akka daawwattan imaanaa isiniin jecha. Har'a immoo viidiyoo gabaabduu tokko waa'ee dhakkaa baatirii moobaayiliitiin wal qabatee ta'e tokko isinii qabadhee dhufeetan jira. Viidiyoo kanas hanga xumura isaatti subscribe gochuun akka daawwattan isin affeera. Dhakkaan moobaayilii keessanii yookiin baatiriin moobaayilii keessanii yookiin moobaayiliin keessan baatirii fixee wanta adda addaatiin baatirii keessan qisaasessa yoo ta'e, fakkeenyaaf yeroo tokko tokko silkii chaarjiitti guuttanii yeroo isin fudhachuu deebitan chaarjiin keessan hanga ta'e irraa qisaaseera ta'a. Kanaaf kan furmaata ta'e tokko isinii qabadhee dhufeetan jira. Gama tokko tun naqin steepii baay steepii viidiyoo kana hordofaa. Isas qara tokko yookiin aappii tokko yookiin wanta sooftiweerii tokkotu hin fayyadamin bakka mallattoo bilbilaa kana al tokkoof yeroo rukuttan sana booda koodii isin asirraa galchitantu jira jechuudha. Hubachiisa. Bilbilli isin irratti gootan kun bilbila saamsingii ta'uutti isinirra jiraata. Bilbila saamsingii ta'e irratti koodiin amma isinitti agarsiise kana galchitanii bakka isinitti hime rukuttu dhakkaan keessan moobaayiliin keessan akka sirriitti dhakkaa keessan akka malletti dhakkaa keessan hin qisaasessu jechuudha. Isas koodichas kunoo akkas gootu hurjii jettanii maslaalitti kana dhooftu duwwaa 228 jettu jechuudha. Hurjii maslaalii duwwaa 228 erga jettaniin booda ammas mallattoo maslaalee itti dabaltu jechuudha. Haaluma kanaan gara kana isin fida. Erga gara kana isin fideen haaluma kanaan gara kana isin fida. Erga asin isin fidee ammoo waa'ee dhakkaa baatirii keessanii wal qabatee odeeffannoo guutuu isaa parsantii chaarjii keessaniitiin wal qabatee parsantii baatirii keessaniitiin wal qabatee odeeffannoo jiru kunoo guutummaa isaa erga isinitti agarsiiseen booda dhuftanii bakka kilikkeettu kana ni cuqaaltu al tokkoof jechuudha. Erga akkas gootanii gara kana isin filachiisa okay jettu jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Haaluma kanaan gara kana isin fida. Erga gara kana isin fideen haaluma kanaan gara kana isin fida. Erga asin isin fidee ammoo waa'ee dhakkaa baatirii keessanii wal qabatee odeeffannoo guutuu isaa parsantii chaarjii keessaniitiin wal qabatee parsantii baatirii keessaniitiin wal qabatee odeeffannoo jiru kunoo guutummaa isaa erga isinitti agarsiiseen booda dhuftanii bakka kilikkeettu kana ni cuqaaltu al tokkoof jechuudha. Erga akkas gootanii gara kana isin filachiisa okay jettu jechuudha. Haala kanaan wal qabatee parsantii baatirii keessaniitiin wal qabatee odeeffannoo jiru kunoo guutummaa isaa erga isinitti agarsiiseen booda dhuftanii bakka kilikkeettu kana ni cuqaaltu al tokkoof jechuudha. Erga akkas gootanii gara kana isin filachiisa okay jettu jechuudha. Haala kanaan bilbilli keessan gaafa of banu bilbila chaarjii moobaayilii keessanii irra jiru yookiin baatirii chaarjii moobaayilii keessanii irra jiru parsantaa hamma inni qabaterraa yookiin ol guddisa yookiin gadi buusa. Kanaafuu baatiriin keessan karaa sirrii ta'een qisaasama tokko malee isiniif itti fufa jechuudha. Kanaaf yoo isinitti tole viidiyoo kana like, share gochuun hiriyoota keessan wanta kanaaf rakkatan biraan ga'a. Viidiyoo kun yaaliidhaaf malee viidiyoon gaggaariin sichi gadhiifama. Subscribe gochuun immoo maatiiwwan chaanalii keenyaa ta'a. Bye bye.